jira. Hayyee yeroo baay'ee dhukkuba koronaa vaayirasii kana wanni facaasu beekamaan biyya Ameerikaa keessatti paampii gaazaa kana jechuudha. Paampii gaazaa asitti kana malee wanti malee qabachuun dhorkaa haa ta'u yeroo hunda jechuudha. Maaliif nama baay'eetu qabata kana jechuudha. An harkaanuu tuquun jaaladhu kan akkanattiin tuqu. Akkasuma gootee so yeroo baay'ee kana godhattee even kanaas gootee hin amanin kana ofirraa darbitee glooba kana eega ofirraa darbitee boodatti sanitaayizer kana fayyadamuun takka yoo galte harka dhiqachuun dirqamaa jechuudha. Dhukkubni kun yeruma takka nama takka mana taa'u yoo rakkattee gabbaate dirqama yoo manaa gabbaate si galee asuma qabi natti asuma qabi so gaaza kana waan kana eeggatuun yeroo hunda gaarii galtee harka dhiqachuu waan kana eegaan glooba kana darbe boodatti glooba eegaan darbe boodatti harka kiyyaa dirqama sanitaayizerri harka so kana goone galatoomii kaameramaan guyyaa gaarii qabaadhu dhaamse margee